Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Kiristoos du'aatii ka'eeraa, humnaa fi aangoo guddaa isaatiin seexanni ni hidhame, Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti torbee du'aa ka'umsaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaan sadaffaa immoo maal jedhameetu waamama jennee gaafa ilaallu, guyyaan kun immoo Alaazaar jedhameetu beekama. Guyyaan lammaffaa maal akka ta'e waliitiin ilaalleerra. Guyyaa kana immoo guyyaan sadaffaa maal jedhama jennee gaafa ilaallu, akka moggaasa mana kiristaanaa keenyatti guyyaan sadaffaan torbee du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Alaazaar jedhameetu beekama. Innis egaa guyyaa kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 11 gubbaa irratti akkuma ilaallu seenaa Alaazaariin nuuf ibsa jechaadha. Innis guyyaa kana du'aa ka'umsii fi jireenya kan ta'e Kiristoos Alaazaar erga du'eeti, erga awwaalameeti, guyyaa afur kan ta'e, guyyaa afuriitiin booda du'a keessaati kaasuusaa guyyaa kana immoo yaadatama. Gooftaan keenya ofiisaa du'ee erga du'a mo'ee ka'eetiin booda ilmi namaas du'aa ka'umsa akka qabu, obboloonni isaa Maartaa fi Maariyaam du'uu obboleessa isaaniitti gaddanii abdii kutanii, namoonnis du'a ga'ii isaan bira dhufe isaan faana gaddee yeroo inni taa'utti gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos hinaaffaa Ayihudootaatiif, du'a gooftaatiif sababa kan ta'an iccitiiwwan seenaawwan gurguddoo keessaa inni tokko du'aa ka'umsa Alaazaar ta'uusaa, Alaazaar foon kakuu duraatiin jecha waaqummaa isaatiin du'a keessaati kan kaase gooftaan, kakuu haaraa keessatti immoo kaasuu isaa, duun isa qabee isa qabu akka hin dandeenye waaqa ta'uusaa, innis uumama hundumaatti du'aa ka'umsaa fi jireenya ta'uusaa kan itti amannu hundumaa kabaja du'aa ka'umsaatiin kan itti amannu du'aa ka'umsa Alaazaar yookiin immoo Alaazaariitiin du'a keessaa kaasuusaa yookiin du'a irratti, warreen du'a irratti aangoo kan qabu Waaqayyoo qofaa ta'uu fi Waaqayyoodhaaf kan danda'amu ta'uusaa ቤተ ክርስቲያናችን ታስባለች። ማን ክርስቲያና keenya ni yaadatti jira. Alaazaar gooftaan ni jaalata ture, gooftaanis Alaazaariin ni jaalata ture. Wal jaalachuun obboloonni isaa Maartaa fi Maariyaamis ni jaalatuun turani. Jaalalli
du'a foonii hambisuu hin danda'u. Jaalalli dhugaan kan inni madaalamu du'aatiin. Waliif jiraachuuf otoo hin ta'in waliif du'uudhaan. Kanaafidha Kiristoos kan du'e. Asirratti inni ati jaalattu sun Alaazaar du'eera. Yesus Kiristoos mandara Biitaaniyaa erga qaqqabeetiin booda gara mandara kanaa dhufee jedha. Seenaan isaa bal'aa waan ta'eedhaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 dubbisaa isin. Yohaannis 11 gubbaa irratti ganda yookiin immoo mandara Maariyaamii fi obboleettii ishee Maartaa Biitaaniyaa kan ta'e Alaazaar kan jedhamutu turee jedha. Innis dhibamee ture ni du'e. Gooftaan Maariyaam isheen gooftaa ishee shittoo dibdees luka isaa imimmaaniin xaragde sunis ni turte. Obboleessi ishii Alaazaar dhukkubsatee ture. Kanaaf obboloonni ishee yaa gooftaa kunoo namni ati jaalattu sun Alaazaar dhibameera jechuun gara isaatti ergan. Yeroo kana dhibamuu Alaazaariif gooftaan qaqqabuu hin dandeenye. Gara gooftaatti kan isaan erganiif Alaazaar du'uudhaan dura akka qaqqabuuf ture. Gooftaan garuu yeroo Alaazaar dhibamu otoo hin ta'in erga Alaazaar du'e booda dhufe. Kun maal agarsiisa? Kiristoos warra dhibame qofaa fayyisuu otoo hin ta'in warra du'es du'a keessaa kaasuu akka danda'uudhaaf isarratti agarreerra waan ta'eedhaaf. Yesuusis dhaga'ee dhibeen kun ilmi Waaqayyoo isarratti akka mul'atuuf malee waa'ee Waaqayyoof kabajadha malee du'aatiif miti. Ilaalaa karaa biraa du'ni isaa isa kanadha. Isaan ammeenyaati dabinaati dabarsanii yoo kennan iyyuu inni du'a keessatti ka'uu hafuu akka hin dandeenye kan irraati ilaaluudha. Kun kabaja malee du'a miti, dhibeedha malee waa biraa miti jechuun deebisee jira. Yesus Maartaa fi obboleettii ishee Alaazaarin ni jaalatu turan. Yesuusis isa jaalata, obbolaansaa isa jaalatu. Akka inni dhukkubsates yeroo dhaga'etti yeroo sana bara inni turetti bakka inni turetti guyyaa 2 oolee sanaan booda duuka bu'oonni isaa gara Yihudaatti ni deemnaa ittiin jedhan. Duuka bu'oonni isaa yaa barsiisaa Ayihudoonni guyyaa muraasaan dura si ajjeesuudhaaf ni barbaadu turan. Gara sana ni deemtaa ittiin jedhan. Guyyichi sa'aatiinsaa sa'a 12 ture jedha. Guyyaan kan deddeebi'u yoo jiraate ifa biyya lafaa kana arga. Hin dogongorus. Halkan kan deddeebi'u yoo jiraate garuu ifni isa irra hin jiru. Ni gufata jedhe. Kan erga dubbateen booda Alaazaar jaalleen keenya Alaazaar ciiseera jedhe. Akkuma namaa irriba keessaa dammaquu isa kaasuu nan deemaa ittiin jedhe. Sanaatiin booda gaa seenaan isaa bal'aadha, isin dubbisuu dandeessu. Gaafa dhufuu fiiganii gara Yesuusitti dhufan. Yaa gooftaa Alaazaar inni ati jaalattu sun hin du'e.
erga du'ee guyyaa 4 ta'eera. Gaafa jedhu eessa keessanii eessatti awwaaltanii jedhe. Gara awwaala dhaqee Alaazaariin waamee sagalee isaatiin kaase. Yaanni isaanii dhagaa guddaa sana eenyurraa kaasa jedhanii yaadaa turan. Yesuus magnazii irraa hiikaa isatti hin gannafame irraa hiikaa ta'uu hin jedhin Alaazaariin du'a keessaa kaase. Du'aa ka'umsii fi jireenya kan natti amanu yoo du'e illee inni jiraataa ta'a jedhee guyyaa kana gooftaan keenya fakkeenya guddaatiin Alaazaariitiin የሚያምንብኝ ቢኖር እንኳን ትንሣኤና ሕይወት ዱዓ ከኡምሲ ፍጅሬኛ ነዳ ከነቲ አመኑ ዮ ጅራተ እኒ ዮዱ እለ ጅራታታ ጀዴ ጎፍታን ኬኛ ጉያ ከና ዱዓ ከኡምሲ ሰዱጋ ከመከታይ ከለና ጋሪር ማሪል ሚናማ ዱኤያቺ ነፉ ዱዓ ከየት ነፉ ዱዓ ከየሳ ከነከው በረቹ ፊ ቤኩን በርባቺ ሳዳ ጉያን ሰደፋ አልዓዛር ጀጠሜቱ ሞጋፈማ ዋመማ ከኑ በርሲስ ከኑ ጎርሴፍ ገለኒ ሃታኡ barnoonni keenyatti fufe. Kutaan arfaffaa immoo kamisni maal jedhama isa kanas waliin laalla jechaadha waaqayyoon keenya duukaa ta'u.